Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya yeroo kana qabnu sinageechisna an ejersa abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fuursatti diina du'aa fi madoon adabe. Abdii fi gaachanni sabaa kootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fuursee bakka tolfannaa jedhamutti diina maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jechuun baate hawaasa nagaa ajjeesaa saama fi dararaa ooltu irratti kaleessa ganama Ebla 2026 sa'aatii 2 irraa eegaluun lola jajjabduu ergamtoota maafiyaa PP waliin waraanni bilisummaa Oromoo taasiseen humna diinaa irraa battalatti 4 ol ajjeesuun hedduu madoof saaxiluu beeksise. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Gimbiitti tarkaanfii laalessaa fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun loltuu tokko fayyaatti harkaan qabu beeksise. Kana malees kaleessa Ebla 2026 gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa Gimbii ganda sodduu jedhamtutti humnoota weerartuu bilxiginnaa kanneen maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo bobbaate haxxee itti hidhuun du'aa fi madoon adabee loltuu miseensa milishaa tokko harkaan qabu beeksisee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM fi qophii tokko irraa hiikus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kana dabalatee zoonilee biroo keessatti tiksitoota sirna PP irratti tarkaanfii fudhatuun injifannoo boonsaa gama waraana fi siyaasan irratti argachaa jiraachuun beekamee jira. Godina Gujii lixaa Ona Bulee Horaatti namoonni nagaa hedduun waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhamanii hidhaatti dararamaa jiraachuun ibsame. Namoonni miseensi maatii isaanii waraanicha keessa jiraachuu qofaan hidhamanii illee hedduu ta'uu jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan namoota nagaa waa'ee siyaasaa quba hin qabnetu hidhaatti dararamaa jira jedhan. Manguddoonni ganna 80 olillee hedduu akka ta'an kan hidhaman jiraattonni ilmaan keessantuu bosona jira jedhamanii akka hidhaman dubbatanii jiru. Kana malees dubartii deessuun olmaa ciiftu abbaa manaa keetu bosona jira jedhamtee akka hidhamtee jirtu himanii jiru. Dubartiin ulfi mana hidhaatti deessee akka jirtullee jiraattonni dubbatanii jiru. Manni hidhaa keessatti hidhaman baay'ee dhiphaa ta'uu ibsanii namoonni hedduun kutaa dhiphaa keessatti hidhamuun bakka ciisan dhabanii taa'aa akka bulanis ifoomsanii jiru. Mana hidhaa sana keessa daba siyaasatiin namoonni hidhamanii jiran dhibbootaan akka lakkaa'aman kan dubbatan jiraattonni namoonni nagaan badii tokko malee waggaa tokko hanga 3 hidhamanii akka jiran ibsanii jiru. Hanqina boba'aatiin Oromiyaatti rakkoo geejjibaa hamaan muddachuu jiraattonni himan. Kana malees shaqaxoota irratti daballiin gatii mul'ataa jira jedhamee jira. Jiraattonni kutaalee Oromiyaa garagaraatti maddeen dubbise yeroo ammaa kana konkolaataa argatanii bakka tokko deemuuf tasa danda'amaa hin jiru jedhan. Namoota dhukkubsatan dhaabbata fayyaatiin gahuunillee akka ulfaate eeranii akka ulfaate eeranii lafa fagoo uummanni gamtaan bahee baatee deemee qaqqabsiisuuf akka dirqamaa jiru dubbatanii jiru. Yoo konkolaataan akka tasaa argame immoo kaffaltiin taarifaa ture dachaa 3 fi 4 caalaa jedhu jiraattonni. Haala hammaataa keessa jiraachuu kan himan jiraattonni uummanni dhimma jabduullee yoo qabaate dhiisuuf dirqamaa akka jiru dubbatanii jiru. Rakkoo geejjibaan alaa shaqaxoota irratti daballiin gatii olaanaan mul'ataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Wal waraansaa naannawa galoo galaanatti Ameerikaa fi Israa'el gama tokkoon godhanii Iraan waliin wal waraanaa jiraniin ulaan Hormuuz kan boba'aan addunyaa dhibbentaan 20 ta'uu ittiin darbu irraan cufamuun biyyoota gaaga'ama keessa galchaa jira jedhanii jiru. Kana malees Iraan sababa buufanni waraanaa biyyoota isaanii keessatti argamaniif biyyoota baha giddu galeessaa garagaraa oomisha boba'aatiin beekamanis haleeluun oomisha boba'aa irraan dhiibbaa ga'uutu dubbatamaa jira. Lammiileen Itoophiyaa Somaalilaand jiraatan haala ulfaataa keessa jiraachuun ibsame. Lammiileen Itoophiyaa harka caalan dhalattoota Oromoo ta'an hedduun Somaalilaand keessa jiraatan kanneen maddeen dubbise mirgi isaanii garmalee sarbamaa akka jiru himanii jiru. Reebichi hamaan irratti raawwatamaa jiraachuu himanii namoota maallaqa qaban irraan maallaqa dirqamaan fudhachuufaatu raawwatama jedhan. Kaan ammoo doorsisnii fi dararaa garagaraatiin rakkifamaa jiraachuu himanii jiru. Haalli kun lammiilee kanneen irratti yaaddoo guddaa uumaa jira jedhanii jiru. Rakkoo kana haala maqsuun danda'amu irratti hojjechuuf gareen humna Oromoo Somaalilaand keessa jiru waamicha ariifachiisaa dabarsuunis ibsamee jira.
Dhalattoonni Oromoo Somaalilaand jiraatan tokkummaa fi gamtaa isaanii cimsachuu akka qaban eerame. Dhalattoonni Oromoo hoggansa cimaa ijaarrachuu akka qabanis ibsamee jira. Kunis rakkoo isaan muddatu bifa gurmaa'een falmachuu fi ofirraa ittisuuf dandeessisa jedhamee jira. Giddugaleessa galaana Meeditiraaniyaa keessatti bidiruun godaantota feetee turte garagaluun lubbuun namoota 70 olii darbuun barame. Bidiruun gara namoota 105 fe'attee turte sanbata darbe Liibiyaa irraa erga kaatee booda giddugaleessa galaana Meeditiraaniyaa keessatti hidhimuunis dhaga'amee jira. Dhaabbileen miti mootummaa Meeditiraaniyaa Saving Humanity fi Sea Watch jedhaman reeffi namoota lamaa kan baafamee fi yoo xiqqaate namoonni 70 ammoo achi buuteen isaanii dhabamu ibsanii jiru. Giddugaleessa galaana Meeditiraaniyaa keessatti bidiruun godaantota fe'attee garagalte lubbuun namoota 70 olii du'uu isaanii Sea Watch fi Meeditiraaniyaa Saving Humanity miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin beeksisanii jiru. Sanbata waaree booda bidiruu namoota 105 fe'attee Liibiyaa irraa kaate keessa namoonni 32 baraaramanii jiru. Reeffin namoota lamaa kan baafame yoo ta'u kanneen hafan achi buuteen isaanii dhabameera jedhame. Dhaabbanni miti mootummaa Meeditiraaniyaan Saving Humanity jedhamu fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka barreessetti balaan kun kan muddate naannoo barbaacha fi baraarsa aangawoota Liibiyaan gaggeeffamu keessatti akka ta'e barreessee jira. Namoonni lubbuun hafan dooniiwwan daldalaa lamaatiin baraaramanii gara odolaa Xaaliyaanii Laampeduusatti geeffamanii jiru. Seera galaana idila addunyaa jalatti dooniiwwan nama balaa galaanaa keessatti liqimfamuu danda'u kamiifuu gargaarsa gochuun dirqamaadhas jedhamee jira. USA fi Iraan torbee lamaaf gaasa dhaabuuf waliigaluu isaanii hordofee gatiin boba'aa gadi bu'e jedhame. Ameerikaa fi Iraan waraana dhaabuuf wayitaa waliif galaa jiranitti gatiin boba'aa addunyaa haalan gadi bu'ee jira jedhame. Erga addunyaa guututti gaaga'amni hamaan uumame booda pirezidaantiin Doonaald Tiraamp fi mootummaan Iraan haleellaaf beellamni xumuraa qabatan sa'aatii muraasni wayitaa hafutti waliigaluun gatii boba'aa gadi buusee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo gabaabaa fi hulaan Hormuz banamuun isaa gatii boba'aa addunyaa irratti jijjiirama guddaa fi atattamaa fidee jiras jedhame. Ameerikaa fi Iraan torbee lamaaf dhukaasa dhaabuuf waliigalaniiru. Kunis kanaan dura gabaa addunyaa irratti jijjiirama guddaa fideera. Gatiin nagaa gara doolaara irratti jijjiirama guddaa fidee jira. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jira. Qophiilee keenya biroof waliin turtii gaarii isiniin jenna.